booda dubbii sagalee waaqayyoo kanaa nuuf ibsuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa walumaa galatti macaafni qulqulluun hafuura waaqayyoo kan qabudha. Abboommii waaqayyootiin kan barreeffamedha. Kitaaba humna waaqayyoo qabu akka ta'e Phexros lammaffaa boqonnaa 1:19 kaasee hanga 21tti amma walii wajjin isinii dubbiseera. Isa kana haala kanaatiin beekuu danda'uutu nurraa eegamaa jechuudha. Inni lammaffaanii kan nuti beekuu qabnu waa'ee kitaaba qulqulluu kanaan wal qabatee kan jiru jechuudha. Macaafni qulqulluun yookaan kitaabni qulqulluun kitaabota 66 kan qabu ta'ee kan walitti hin buune, kan walii hin diigne, kan waliin hin mormine yaada tokko qabatee kan jiru barreeffama humna dubbii fi gocha waaqayyoo of keessaa qabu akka ta'e beekuu danda'u nurraa eegamaa jechuudha. 66 kitaabni qulqulluu keenya. Macaafota 66 of keessaa qaba. Walumaa galatti kitaabni qulqulluun egaa macaafonni 66 kun immoo walitti kan hin buunedha, kan waliin diignedha, kan waliin hin morminedha, yaada tokko kan qaban akka ta'e egaa iddoo garagaraati. Fakkeenyaaf waa'ee gooftaa Yesuus macaafa Maatiyuus keessatti barreeffameera, macaafa Maarqos keessatti barreeffameera, Luqaas keessatti barreeffameera, Yohaannis keessatti barreeffameera. Ergaan waa'ee Kiristoos Yesuusiin wal qabatee barreeffame kuni ergaan kitaabota kana arfan keessatti garuu walitti hin bu'u. Kan walitti hin buunedha jechuudha dubbii sagalee waaqayyoo. Maaliif hafuura waaqayyootiin waaqayyoo biraa namoonni fudhatanii waan barreessaniif sagalee waaqayyoo kana dubbii sagalee waaqayyoo kana hafuura waaqayyootiin gaggeeffamanii namoonni waaqayyoo waan isaan barreessaniif egaa kan walitti hin buune, kan waliin diigne, kan waliin hin mormine yaada tokko kan qabu akka ta'e egaa kanumaan wal bira qabnee haala kanaatiin beekuu danda'uutu nurraa eegamaa jechuudha. Barreeffamni dubbii fi gocha waaqayyoo of keessaa qabudha. Inni sadaffaan macaafni qulqulluun gaggeessaa hafuura waaqayyootiin namoota 40 oliin waggoota 1500 gidduutti kan barreeffamedha. Namoota 40tu macaafa qulqulluu kitaaba keenya kana kan barreesse gara namoota 40 ta'antu waggoota 1500 gidduuttidha kan isaan barreessan. Inni jalqabaa seera uumamaati hanga dhaloota Kiristoositti waggaa 1400 yoo fudhatu inni hafe dhaloota Kiristoos booda waggaa 100 keessattidha kan inni barreeffame. Inni biraan macaafa qulqulluu namoota waaqayyoo kan ta'aniin hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii yaada waaqayyoo barreessan. Caaffanni qulqullaan hundinuu gaggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa jedhee Xiimotewos isa lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti sagalee waaqayyoo keessaa hin dubbataa jechuudha. Mee kutaa kana itti dabalee lakkoofsa 17 walitti qabeetan nan dubbisa. Akkas jedha caaffanni qulqullaan hundinuu gaggeessaa hafuura waaqayyootiin caafame barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma hin baasa. Namni waaqayyoo waa gochuuf kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u hin godhaa'edha. Hojii gaariif illee akka nuti qophoofnullee nu taasisuu danda'a jechuudha sagalee waaqayyoo yookaan kitaabni qulqulluun jechuudha. Macaafni qulqulluun kun haala kanaatiin wanta gaarii akka nuti hojjennu nu barsiisuu danda'a, nutti agarsiisuu danda'a jechuudha karaa. Kana qofatu hin taane leenjisuu danda'a. Balleessaa nama hubachiisuu danda'a akka sila isinitti hime jechuudha. Hin hatiin kan jedhu san balleessaa nama sanatti hubachiise jechuudha. Itti agarsiise jechuudha. Kanaafuu si gatanii dheera kan inni dhiisee deeme. Hattuu ture namni sun. Kanaaf egaa nama hattuu ta'uusaa itti agarsiisaa jechuudha. Balleessaa namatti agarsiisaa jechuudha. Kana fa'iif sagalee waaqayyoo kun gaggeessaa hafuura waaqayyootiin akka inni caafame Xiimotewos lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16-17 gaafa fudhatanii dubbiftan egaa kutaa kana keessatti arguu hin dandeenya akka manni isinii dubbisetti jechuudha. Barreessitoonni macaafota kanaa mootota, kaan luboota, kaan qotee bultoota, kaan raajota, kaan hayyoota, kaan qurxummii warra qabanidha, kaan immoo warra qaraxa funaananidha, kaan immoo hakiimota akka ta'e sagalee waaqayyoo keessaa iddoo garagaraa fudhannee dubbifnu arguu dandeenya jechuudha. Waaqayyo moototattis fayyadamuu danda'a. Hojii isaa ittiin hojjechuudhaaf jechuudha. Waaqayyo lubootattis hin fayyadama. Qotee bultootattis hin fayyadama waaqayyo. Raajotattis hin fayyadama. Hayyootattis hin fayyadama waaqayyo. Warra qurxummii qabanitti waaqayyo itti fayyadamuu danda'a. Warra qaraxa funaanan, warra cubbuu hojjetanidha. Waaqayyo garuu cubbuu isaanii keessaa baasee warra qaraxa funaanan kan hojii isaa waaqayyo ittiin hojjechuu danda'a. Isaaniin illee kitaabni qulqulluu macaafni illee akka inni barreeffamu waaqayyo godheera. Hakiimota fakkeenyaaf Luqaasiin beeknaa dooktara ture. Luqaas jechuudha namni waaqayyoo. Waaqayyoos dooktoratti itti fayyadamuu danda'a. Warra hakiimotatti fayyadamuu danda'a. Kana qofatu hin taane nama barateetti fayyadamuu danda'a waaqayyo. Nama hin barannettis fayyadamuu danda'a waaqayyo.
nama dadhabaattis nama cimaattis fayyadamuu danda'a Waaqayyo. Kanaaf egaa namoonni 40 ansila isiniin jedhee namoota warra akka kanaati. Moototadha kaan lubootadha, kaan qotee bultootadha, kaan raajotadha, kaan hayyootadha, kaan qurxummii qabdootadha, kaan immoo qaraxa funaantotadha, kaan hakiimotadha. Isaan kanaaf kan kana fakkaatantu kitaaba qulqulluu kana barreesse jechuudha. Sana booda walitti qabamee kitaabni 66 har'a nu bira qaqqabee jira. Kitaabni kun kitaaba mudaa hin qabne 66 saayyuu seenaa keenyaaf yookaan immoo ittiin mootummaa Waaqayyoo akka dhaalluuf biyya lafaa irratti illee akkamitti jiraachuu akka dandeenyuuf isa kana hundumaatiif dhala namaatiif barreeffamee dhala namaatiif akka kennaatti Waaqayyoo biraa kan kennamne kitaabni adda ta'e kitaaba qulqulluuti yookaan macaafa qulqulluuti jechuudha. Kanaaf namoota gosa akka kanaatiin kitaabni qulqulluun barreeffameera. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo garaagaraa fudhattanii dubbiftan kana hundumaa ilaaluun danda'ama jechuudha. Inni shanaffaan macaafni qulqulluun kan ittiin barreeffame mukootaa fi gogaa horii irratti hanga jaarraa 15ffaatti ture. Isa booda garuu meeshaa barreessuuf hojjetame taayipiraayiter jennee kan waamnu gara kitaabaatti geeddarameedha kan inni barreeffame. Kanaan dura gogaa irrattidha kan inni barreeffamaa ture. Mukoota irrattidha kan inni barreeffamaa ture. Iddoo garaagaraatti immoo dhagaa irrattidha kan inni barreeffamaa ture jechuudha. Sana booda garuu kun jaarraa 15ffaa keessa akkasittidha kan inni barreeffamaa ture. Amma garuu meeshaan ittiin barreeffamu taayipiraayiter waan jiruuf gara kitaabaatti geeddaramee kitaaba nama jedhee dubbachaa jiru kan kitaaba qulqulluu jennee kan waamnu kan haala kanaatiin taayipiraayiteriidhaan egaa namoonni fayyadamanii haala kanaatiin bifa kitaabaatti geeddaramee har'a nu bira qaqqabeedha kan inni jiru. Egaa firoo tokko kitaaba kana dubbifannee ittiin jireenya keenya qajeelfachuu danda'uutu nurraa eegamaa jechuudha. Hin lallabamna yeroo baay'ee ergi gooftaa amanne kaasee hamma guyyaa irraatti lallabamaadha kan jiru sagalee Waaqayyoo. Hammamitti jiraachaa jira. Hammamitti baanii ittiin galaa jira. Hammamitti deddeebi'aa jira. Dhageenyadhuma har'a sana booda immoo gannee dhiifnaa. Moo ittiin jireenya keenya geeddarachaa jira. Ittiin jijjiiramaa jirra. Ittiin deebi'aa jirra gara Waaqayyootti. Ittiin mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf yaalii gochaa jirra. Sagalee Waaqayyoo moo callumeedha kan baran. Amma kitaaba kana keessaa waan baay'ee lallabuun ni danda'ama. Kutaa tokko fuudhannee namoonni tajaajiltoonni keenya haala kanaatiin iddoo garaagaraatti akka Waaqayyoo keessa isaanii kaa'etti iddoo tokko fudhatanii bifa adda addaatiin nu barsiisuu danda'u. Inni kun hundumtuu garuu kitaaba qulqulluudha keessa kan inni jiru. Hin eebbifamta kan jiru kitaaba qulqulluu keessa jira. Akkasitti jiraadhu jedhamee bifa abboommii nuuf kaa'ee kitaaba qulqulluu keessatti barreeffameedha kan inni jiru. Haala kanaatiin jiraadhu. Haala kanaatiin yoo deemte mootummaa koo dhaalta. Akkasitti yoo jiraatte hin eebbifamta. Akkasii yoo taate garuu hin abaaramta. Akkasii yoo taate jedhee haala kanaatiin sagalee Waaqayyoo keessatti wanti hundumtuu barreeffameedha kan inni jiru. Firoo tokko har'a akka jedhame kanatti ofii keenyaa ittiin jiraannee eebbifamaa irraa ittiin deddeebi'aa jirra. Ittiin baanee ittiin galaa jirra. Akka dubbii sagalee Waaqayyoo kanattidha kan nuti deddeebi'aa jiru kan nuti jiraachaa jiru moo callumeedhamee har'as booris nutti dhangala'aadha kan nuti jiraannu. Kaleessa lallabamaa ture nu barsiifamaa ture eengadde barsiifamaa ture gaafa gooftaa fudhannu kaasnee hamma irraatti booris hin barsiifamne hamma irraattis barsiifamaadha kan ture. Hammam garuu ittiin deddeebi'aa jirra isa kana dhalaa. Kanaaf dubbii sagalee Waaqayyoo kan iddoo olaanaa kennuufii danda'utu nurra jira. Waa'ee sagalee Waaqayyoo beekuudhaan ni jalqaba. Jireenya kiristaanaa keessatti jireenya amantii keenya keessatti waa'ee sagalee Waaqayyoo beekne iddoo guddaa yoo kennineef yoo dubbifne yoo itti jiraanne isa kana boodadha jireenya keenya kan inni jijjiiramaa deemu. Gaaffii keenya hundumaatiif deebii kan nuti argannu dubbii sagalee Waaqayyoo kana yoo fudhannee ittiin jiraannee ittiin deddeebinedha. Kanarraa kanaaf yoodhuma calleedhamii kadhatan yoodhuma iyyame haala kanaatiin miti seenaan namootaa kan inni geeddaramuu danda'u. Seenaan namootaa kan inni geeddaramuu danda'u dubbii sagalee Waaqayyoo keessattidha. Sagalee Waaqayyoo keessa. Kitaaba qulqulluu kana keessa fudhannee yoo ittiin jiraannee deddeebine akka barannetti immoo yoo ittiin deddeebine sana boodadha gaaffii keenya hundumaatiif deebii argachuu kan nuti dandeenye. Hidhaan keenya hundumtuu kan inni hiikamuu danda'u. Seenaan keenya hundumtuu kan inni geeddaramuu danda'u. Haala kanaatiin yoo ittiin jiraannedha malee callinee har'a dhaggeeffanneedhuma callinee dhiifna yoo ta'e faayidaa tokko nuuf hin qabaatu jechuudha firoo tokko. Seenaan biyya keenyaa seenaan hundumtuu kan inni geeddaramu sana boodadha. Egaa itti jiraachuu akka dandeenyu Waaqayyo hunda keenya haa gargaaru. Egaa har'a kitaabni kun haala kanaatiin barreeffamee nu bira qaqqabee jira. Egaa walumaa galatti kitaabota 66 isinitti meera boqonnaa 1189 qaba kitaabni qulqulluun. Boqonnaan waliigalaa seera uumamaa kaasee hanga mul'ata Yohaannisitti boqonnoota jiran hundasaa walitti gaafa hidhatan boqonnaan waliigalaa kitaabni qulqulluun kitaabonni 66 kun kan isaan qaban boqonnaa 1189dha kan inni qabu.
Gara lakkoofsaatti mugaaf geeddaru boqonnaan hundumtu lakkoofsa qaba. Boqonnaan lakkoofsa qofa qabus jira. Egaa beektu isa kana macaafa qulqulluu keessatti gara boodaatti immoo hiika isaa qoodamsa isaa walii wajjin ilaalaa hin deemna. Walumaa galatti garuu gara lakkoofsaatti gaafa geeddaru lakkoofsota 31,173 of keessaa qaba kitaabni qulqulluun kun. Egaa walumaa galatti isinitti meera uumamaa kaasee hanga mul'ata Yohaannisitti kitaabonni 66 akka ta'e isinitti meera. Gaafa boqonnaadhaan immoo idaanu boqonnaa gara 1189 of keessaa qaba. Lakkoofsota 31,173 qaba kitaabni qulqulluun. Egaa giddugaleessi macaafni qulqulluu maalidha? Giddugaleessi isaa maalidha? Fakkeenyaaf seera uumamaa kaasee hanga mul'ata Yohaannisitti deemtan